دكتور جزاكو تيسو بكنا موافيرو جالب سي مريكي سادا كارتا ماستر بلاني في الدنيا وغادان مالك فكاتو دكتور جزاكو تيسو عزيم درس بفادد داتين لغما وانجو بفا بيكم ستاون مويساتو راني كارادد داتس كاراريدو فالي وانترفيو ساني باي لكي فجاتو ري بياس آمانس نكيسة ترجمو بيكم سبدا رات کرنا جالب سي جان hundi kenyaaw magaazexaa argamne fincilli guddaa gabrummaadha yoo akka eegalame maal akka ta'e himamee jiraani beekna kanaaf asitti argamuu keessaniif galata qabdan qaam salamaan isinii qaba odoon gara Dr. Jaajoodhaa isin dabarsite kan dura jaala keenya amma nuyi duratti hin argamne Jaal Mahammad Ahmed dibamee dhukkubsatee hospitaala keessee ture waan asirratti argamuu hin dandeenyeef والجي أنا فكان كان زيزان دبرسون تيمه كانوا بقى كان التآنو جولة دي بيساعي كاتين كفتي دام سلام نموني أذكرت أمد نموتا أذكرت وجي ممريات داتي ركود ورني جدا خطر ريزتا موتما نروي لالي دي بيساعي كاتوتي دابور رديه ركود خجتا وان شنن تك جزء جالس كنا ندوي جالنا شوم فاتي والمريادة يا دول نفتو غاري فيني نموذج فينجرة الله ماشي مكنني في أبراهيم تيوني فينا دبر سدان كرئيساني فينا كتورين جنتا مال في جا مال الرساء أمان تنين بيهو غلورا كونجرتو مالي أني بيهرقو أمو أكنا مرقو سنكيس يروتين بيه أبجيتو أنا ربيه ألموتو أنا ربيه إسالي لالا سوان كيف كانوا Gak nanti anse magalah Finfinnee ilaalaa Dr. Gizaachon Amandura walgahii guyyaa gootota irratti bara 2013 ibsee ture akkasumatti illee televiziyoona Oromiyaa miidiyaa neetwoork irratti dubbateetu ture inni beekame magaalaa Finfinnee ilaalchisee April keessa irraa eegalee rakkoo uumamte namoonni beektanii ummanni Oromoodhaa barattoonni Oromoodhaa barattoonni yuunivarsiitiidhaa fincilanii sosso'anii akkam akka godhan argine handura rakkoo Oromoodhaa handura qabsoo Oromoodhaa handura bilisummaa Oromoodhaatiis taatee mul'ataa jirti Finfinneen hin tuqamtuu jechuudhaani kana ilaalchisee ibsa bal'aa inni nuu kenna kana irratti waliin jedha. Kan biraa waan Ibrahim Reefun kana tuqe tokko odoon hin toone bira dabru anis hin barbaanne waa'ee irreechaa ilaalchisee namoonni akka hedduutti ilaalaa jiran qormaata isaa ilaalchisee banaa akka anaatti kan hin godhu hayyoota Oromoodhaatii fi warra amantiitiif dhiisee ammatti irreechi riizistaansii Oromoodhaa kan Oromoo hunda walitti qabu Oromoon eenyummaa isaa keessatti ifatu warri Habashaa bishaanitti amanan tullutti amanan kan hojjetan tulluu fi bishaan san waaqa uume rabbii uumetti amanan. Kanaaf Oromoon tokkummaa isaa bakka itti wal jabeeffatu nama miiliyoona 3 ol hajjii Suudii Arabiyaadhaati. Hasan caaluutummaan kan Oromiyaa dhaloonni haaraniinis namoonni geeyyiinis itti suutee handura qabsoo Oromoo geeyyi jira oliiti asumatti ilaalamu. Kanatti aanteegaa hayyuun keenya Dr. Gizaachon akkaataa yeroo kanneen keessatti barnoota gahaanu kanan abdiin qaba. Ani hoggaa hedduu hoggaanii fi waa dubbadhu fi waa yoonii fi bakka sa'aa eeguudhaa kanarra na dubbatan sa'aa san bakka san bira dabarsuu hin fedhu Dr. Gizaachon akkasumatti san kabajanii deeman jedha mana sa'aan nu kana daqiiqaa meeqa 30 na fakkaata hoggaarra. Akkasii miti? Soddoma sanirra ni caalchifne yoo ta'e ammuma walii himne hurmata
ولي خلوا رابي دول الرجل يوصل إنتان مو دكتور إجازة وكان دامن أبي سجود كرامة الدولة هذا نعم بدأ فكذا نجد ديمقراطية عالمي ديكتاتور نجد نبني والتجي جيت ديكتاتور كون له يفهم ومو سير يجتون أيوة كذا نما قول كذا نما كذا فيادا aku bekomukti wa master planning yokan karora waligala karora waligala kan finfinne ilaalchisee akkatti dhiibbaa Oromoo fi qabeenya uumamaa irratti qabu kan jedhu kana gabaabsinee ilaaluu yaalla. Hamma naa danda'ametti technical word yookaan jechoota professionii keessaa bahee hamma naa danda'amutti jechoota waliigalaatiin akka communicate gochuu yaalla. Maaliif karaa engineering, karaa architecture, karaa urban planning kana ilaalle namoota waa'ee muuxannoo isaa fi yookaan professionii isaa beekaniif malee namoota ittiin dogoggorsiisu akkuma namoota keenya amma biyya keessatti tajaajila Finfinnee irraa qabu guddina Finfinnee irra jiru aanaa naannoo Finfinnee jiran irratti akka facaasuu barbaadan guddina akka guddisuu barbaadan guddina jedhaniitu sitti himu duubni isaa guddina miti misooma jedhanii sitti himu duubni isaa misooma miti magaalaa guddisuu jedhu magaalaa guddisuu otoo hin ta'in occupation ammas weerara sanatu isuma duraan jalqabe sanatu itti fufee jira namni keenya magaalaa guddata jedhee ilaala malee weerara akka ta'e occupation akka ta'e colonization akka ta'e namni keenya hubachaa jiru namni keenya baay'een isaa magaalaa jedha malee colonization jedhee ilaalaa hin jiru maqaan ittiin uf jijjiiranii ittiin keessa dhokatanii nutti mani guddina magaalaatiin master planning garuu colonization urbanization jedhamee urbanization kun akka haala bishaan guutuu tokkotti biyya fudhatuutti biyya liqimsuu dheeraa magaalli gaafa guddatu magaalli fakkeenyaaf Amerikaa keessaa fudhanne naannoo East Coast kaasee hamma West Amerikaatti magaalli walitti qabatee guddata gaafa guddatu walitti qabatee bal'atee qabeenyi caccabsee waa hunda caccabseetu deemaa jechuudha. Haala biyya keenyaa Finfinneen baay'ina akkamiitiin fiigicha akkamiitiin speedii akkamiitiin lafa Oromoo akka inni garboomfachaa jiru akkasiin ilaaltan barbaada asirratti jechuudha. Lama scaling saachirrata era fageenyi zeerootii kaasee hamma lamaatti deemu suni kiiloomeetirii lama mee safartuu kana fuudhaatii asirraa hamma dhumaatti meeqa ta'a sun lama ta'e inni asaanu lama ta'a inni acha kummoo tokko haa jennu walumattiinsaa walii gallisaa asii kaasee dhumaa kaasee bahaa kaasee Finfinnee bahaa kaasee hamma dhiyaatti dhiyaa kaasee hamma bahaa Finfinneetti kiiloomeetirii 5 qofa miilaan deemama yeroo sanatti makiinaan hin barbaachisu miilaan bahanii galanii hundumaa galama jechuudha yoo akkasitti immoo ilaalle yoo baay'ate sadii yookaan immoo 5 hin caalu jechuudha amma walumaa galatti square kiiloomeetirii 20 hin caalu jechuudha amma gaa kanarraa kan hafe kuni bara 1909 American Geographical Society fi warri expertonni Italy maappii sana hojjetanii agarsiisuu yaalanii turani walumaa galatti inni sunis gaafa ilaallu hamma taate falmiitu jira ture biyya lafarratti Finfinneen kun maalinni magaalaa moo ganda villageedha kan jedhudha lakkii warri Awurooppaa baay'een isaanii warri adiin baay'een isaanii magaalli kun lakkii ganda xiqqoodha malee magaala miti magaala jedhamuu hin geenye jedhanii dubbachaa turan jechuudha gaafa sana maali warri seetilaroonni dhufanii Minilikfaa nama keenya keessa galanii nu wajjiniin wal fakkaatanii ganda fakkaateetu jira ture jechuudha akka villageetti dhufanii
lafa qabatan jechuudha. Hamma sana qabatanii bal'isanii gaafa deemanii lafni suni ittuma baay'ataa deemee kanaan ga'e jechuudha. Gaafa ilaallu mee ilaala wanni kuni Addis Ababaa jedheetu biraaketii keessatti Finfinneedha haninni jedhu. Maqaa dhumti isaayyuu bara sana hangalmaa'ee akka namoonni baay'een Finfinnii jedhaniitu baasanii jechuudha. Isaantu barreessa warri faranjiitu barreessa jechuudha. Finfinnee adda bilisummaa Oromoo fide namni jedhan jiru. Namoonni baay'een reefuu dhufeen jedhan jiru. Inni kaan beekaa itti uumame jedhan jiru. Garuu bara sana kan hojjetame jechuudha. 1897 kan hojjetame maappiin Finfinnee jedheetu galmeessaa ture jechuudha. Kanatti aansee ilaala wanni jiru kuni naannoo hora Finfinneeti. Irri keessi naannoo dhagaa Araaraati. Gararraan suni jechuudha. Kunoo kanadhaan jiru ture. Kanarraa kanaaf kuni amma magaala Finfinneeti. Magaala jedhama jechuudha akka isaanitti waamanitti warri nu koloneeffatan jechuudha. Kanaa ala han jiru Oromoodha. Kanayyuu isaan qabatanii Oromoorraa buqqisanii qabatanii lafa horaa sana kanadha. Isaatii alitti han jiru Oromoodha ture jechuudha. Lafa horii, lafa qotii. Waan allee aktivitiin Oromoo. Kuni ani miti an fuudhee guugiliitu tireesii godheera. Finfinneen 1973 hamma diimaa sana gahaa ture. Finfinneen har'a 2010tti har'a yoona eessaa beessa ga'eera waggaa 10tti hammam akka inni bal'atu Google Earth'n akka inni fuudhee wanni godhe dhugaadha. Hammam guddate kun. Hammi kuni Oromootu irra ture. Har'a afaan Oromoo dubbata. Dur afaan Oromoo warri dubbatu kun 1973 asitti afaan Oromoo dubbata ture naannoo kun. Aadaa Oromoo qaba ture. Amantii Oromoo qaba ture. Kumsaafaa badhaasaafaa turre ture. Ilmaan Oromoo abdii qabu turani kanarratti lafarra kanarratti. Dhaala abbaa isaarraa dhaala akaakilee isaarraa argachuuf abdii qaba ture. Yoo dhaala hin qabdu ta'e jenereeshiniin inni itti dhufu waan ittiin jiraatu hin qabu jechuudha. Amantiin sun hin jiru jechuudha. Hawaasni asirra jiru kun akka aadaatti akka soosaayitiitti walootti waan qabatu tokkotu qaba ture. Walootti aadaa qaba ture. Afaan qaba ture. Akka walootti waan uffatanii deemantu tokko jira ture. Jarri kun gaafa bittinnaanii asirraa bahanii inni akka walootti waliin qaban sun, inni aadaan irreessaa sun, inni amantiin isaanii sun, inni akka Oromootti Oromummaan sun akka biyyaatti social integritiin sun cabeetu bade jechuudha. Walirraa bahee jechuudha. Kuni kana agarsiisa jechuudha. Lafni kuni lafa akkasumatti tola irraa fudhatame. Compensation hin kennamne waa tokko hin kennamne jechuudha. Kana waa kaasnu maal tuna yaadachiisa jettanii aadaa seenaa akka amantii akka afaan Oromoo akka uumama lafa kanarra jiru yoomiyyuu taanaan lafa kanatti deebisuu hin danda'amu tasuma. Akkasitti salphaatti deebisuu hin danda'amu. Akkasumatti immoo ilaaltan akka malee speedii velocity speedii guddaadhaan daddafinsa guddaadhaan guddachaa deema magaalli kun jechuudha. Nama tokko arginu har'a achi keessatti namoonni bara sana qotachaa turan, namoonni lafa kanatti horii horsiisaa turan, namoonni lafa kana keessa jiraachaa turan Oromoon har'a eessa ga'aniin isaanii hin beekamu jechuudha. Kaan Wallaggatti, kaan eessatti, kaan eessatti. Waan sidhibu namoonni asii ka'anii deemanii dur warra durii inni Arsii deeme Oromoon Arsii Minilik wajjiniin nu gorbaanfachuu dhufanii waraana Minilik ta'anii dhufaniiti as qubatanii jedha Oromoo asirraa humnaan buqqa'ee deemeeru. Miilaan deemanii Finfinneerraa ka'aniitu Baalee bu'anii ijoolleen isaanii dhufanii gaafa ijoolleen isaanii karaarratti inni dhume gaafa faamiliin tokko buqqa'ee deemu meewwadhaa laalame nama karaa hamma kana deemanii Baalee ga'uudhaaf karaa hamma kana fagoo deemanii Wallagga ga'uudhaaf nama meeqa fixa jechuudha. So kuni maal ture jechuudha. Uummanni kuni hammi kuni gaafa buqqa'ee deemu
akka nama saayilensarii irra kaa'ee qawwee namatti dhukaaseetti umani malee nam tokko hin beeku jechuudha. Uummanni inni buqqa'ee deemullee ijoolleen isaanii har'a baay'een isaanii maaliif uummanni kun buqqa'ee achi deemanii maaliif namni shawaa tokko dhaqee warra shawaa kana jedhu malee maaliif dhufee achi dhufe maali rakkinni isaa akkamiin achi dhufee jedhu san namni beeku hedduu xiqqoodha. Namni beeku hedduu xiqqoodha. Dhufuu isaanii malee nama meeqa owwaalaa du'aa nama meeqa achi ga'e maaliin akka achi ga'anii mootiiviin isaanirraa buqqaan namni beekullee amma xiqqoodha. Inni amma continuously amma iyyuuttuma fufee kanarra diimaa guddataan gurraacha jedha. Kan gurraacha guddataan magaalaa jedha.